guyyaa tokko jedhama. Jaldeessatu laga galaanaatti gadi bu'ee qarqara galaanaa osoo taa'u qurxummii galaana keessa burraaqxee taphattu arga. Qurxummiin bakki jireenya ishee galaana keessa. Jaldeessi kun qurxummii kana callisee taa'ee laalee itti yaadee amma beekumsa isaaf amma yaaduu danda'u qurxummiin kun galaana keessa lixxee rakkachaa jirti. Galaana keessaa ba'uu dadhabdeetu galaana keessa wixxifachaa jirti jedheetu gargaaruun qaba. As keessaa gargaaree baasuun qabadeeti qurxummii kana galaanatti seeneeti hiixatee galaana keessaati bu'ee qabee keessaa baasee lafa gogaarra isee kaa'a. Erga lafa gogaarra kaayetii qurxummiin sekeendii muraasaa booda lubbuun ishee ba'a. Sababiin isaa galaana keessaa baatee jiraachuu hin dandeessu sila ta'eef. Olii gadi sosochoosee gaafa laalu isa dadhabaa oolteef isa galaana keessatti miidhamaa oolteef boqochaa jirti jedheetu sosochoosee bira taa'ee utuu inni laalaa jiru akka tasaa allaattiin immoo waaqarraatii barrisaa dhuftee qurxummii kana buttee fudhatte sokkiti. Kanumaan qurxummiin kunis jireenyi ishee xumurame. Obboleessa koo obboleettii koo waa tokkoon sitti hima. Biyya lafaa kanarratti namni hiriyyaan kee firri kee kan itti wajjin ooltu kan itti wajjin baatee galtu kan itti wajjin jiraattu jaalalleen kee namni iccitii kee namni garaa kee namni itti nagorsa namni itti hin beeka jettee itti amantu itti abdattu haadhoo garaa keellee haa ta'u eenyullee haa ta'u hamma beekumsa isaas utuu hin beekinis waan gaariin si godhaa jira waan gaariin si gorsaa jira si gargaaraan jira si'ee yeroo baay'ee bakka ati jiraachuu qabduuti si gorsee haa ta'u si geggeessee haa ta'u si waamee haa ta'u kallattii sitti agarsiisee haa ta'u lafatti jireenyi kee caalaatti badu lafatti jireenyi kee caalaatti miidhamu si dhaqachuu danda'a. Achitti si geggeessuu danda'a. Kottodhee si mariisisee lafa jireenyi kee baddu baasa ta'u namummaan kee qabeenyi kee jireenyi kee eenyummaan kee iddoo itti badu si geessuu danda'a. Si fuudhee si kaa'uu danda'a. Haalan si mijeessa sin gargaara rakkina keessaan si baasa hiyyuma keessaan si baasa dhiphina keessaan si baasa jedhee hamma beeku waan ta'eef itti fakkaate bakka ati nagaa argattee jiraattu bakka ati itti boqottee jiraattu bakka ati itti haara galfattee jiraattuuti si fuudhee ittuu lafa jireenyi kee itti golgolaa'ee badee baddu baasa ta'u si geessuu danda'a. Kana beekee jallinaaf kan godhus jira. Utuu hin beekiin immoo waan gaariin siif gochaa jira si gargaaraan jira si gorsaan jira kallattii sitti agarsiisaan jira jedhees hamma beekumsa isaa sammuun isaa xinnoo waan yaaduuf kan kana godhus jiraachuu mala. Kanaafuu jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti bakka jiraattu biyya jiraattu haala jiraattu hiriyyaa wajjin jiraattu fira wajjin jiraattu nama amana kamiyyuu yaadni isaa ilaalchi isaa gorsi isaa beekumsi isaa kun narra caalaa waan gaariitti na oofaa waan gaariitti na geessa yaada waaqayyo wajjin walii gala jedhiiti jireenya koo fuulduraaf naa ta'a adeemsa kottaanuuf naa ta'a jedhiiti itti yaadi. Namni na gargaare jettee harka laatiin namni na gorse jettee hunda isaan fudhatiin namni karaa natti agarsiise jettee karaadhuma namni kamiyyuu sitti agarsiise irra hin gulufiin hin fiigiin. Dhaabadhu amma dandeessutti yaadi. Dhaabadhu amma dandeessu xiinxali. Gala gaggalchi ilaali. Waaqayyoon immoo uumaa kee itti gaafadhu. Hundaa ol immoo keessa kee dhaggeeffadhu. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti kana galtee godhadhu. Jaldeessi kun amma beekumsa isaa qurxummii galaana keessaa baaseeti ajjeesee allaattiif laate. Nammiidha dan balleessadhee miti. Hammasuma yaaduu danda'a waan ta'eef. Hammasuma beeka waan ta'eef. Beekumsuma isaatu shuma kana waan ta'eef. Kanaaf baay'een sin gargaaraatti haalan si mijeessaatti haala si jalaa balleessuu danda'a. Sin gargaaraatti si miidhuu danda'a. Sin jiraachisaatti si ajjeesuu danda'a. Waan ta'eef itti yaadi. Eebbifamii yoo sitti tole ergaa kana nama 10 nama 5 nama 20 nama 7 sheer godhi copy link repost godhi
ergaawwan akkasii argachuudhaaf itti fufinsaan isiniif hin hojjedha waan ta'eef waan irraa barattan waan isin fayyadu itti fufinsaan ergaawwan kana fakkaatan waan isiniif hojjedhuuf follow godhaa fuula TikTokii koo kana sinaa eebbisu galatooma.